ulfaadhaa isiniin jedha baay'ee isin jaalladha inshallah akaawuntii koo moddoo duraatti na deebisa oromoo koo biraa sheerii godhaa warra kanaan dura akaawuntii koo jala jiru biraan nagaa oromoo kana dura illee si faana jirra naan jedhee na jajjabeessu yoona kana beetiin eessa deemtee jechaa na iyyaafachaa jiraachuu danda'u sheerii naa godhaa viidiyoo kiyyallee sheerii godhaa akka akaawuntiin kiyya guddaa akkuma 130 gubatee biraan naa qaqqabsiisaa isiniin jedha baay'ee tokko isin jaalladha isin kabaja rabbiin isin waliin haa jiraatu mee rabbiin qabadhu oromoo kiyya galatuma amantaan hundumtuu amantaama karuma gaarii nama gorsudha ulfaadha naaf jiraadha ammallee naaf jiraadha ammaaf hamtuun isin hin argin addunyaa faakiratti milkaa nama isin jabeessu nabiina izzoosh jabaadhaa dhugaa bika akkas nan jechuun keessa naaf gahaadha na jabeessuun keessa naaf gahaadha guddaa galatoomaa ulfaadhaa fayyaa argadhaa akkan si jaalladhu beetiyyee galatoomaa rabbiin isin haa jaallatu ammayyuu jaalala nama jaallattan kana itti isiniif haa dabalu rabbiin itti isiniif haa dabalu isin harkaan fudhatiin jaalala isinii kenne kana galatooma rabbiin isin haa bareechu fatiyaa galatoome intala wallaggaa hundumti keessan galatooma jirra kunoo har'a geenyerra hunduma isaa keessa rakkina hedduus baannee gammachuus gaddas har'a geenya jira alhamdulillah homaa hin taane rakkina biyya ormaatu natti dhaga'ame maabbosaa rakkina gola ormaatu natti dhaga'ame rakkina gola ormaan natti dhaga'ame akaawuntii kiyyallee oromoon narra gubee asillee madamiin jechoota tokko dubbattee haadha kiyya na yaachifte haadha kiyya yaade sagalee haadha kiyya hawwee iyyaade haadha kiyya abbaa kiyya yaade guyyaan biyya galu guyyaan abe murtoon abe bika waa hedduu jira kana malee waa biraa miti oromoo kiyya warree nama seenaa jirtan hin darba feetunaaf darbeen oromoo fakkeenya ta'a feetummoo ittiin du'eef oromoo fi seenaa ta'a eessa jirta ani dubaa'ee jira abshee rabbi jira waan hunduma rabbi dhugaa rabbi kan akka kanaa na qoruu feetu anaan fuudhee nama guddoo na godhee oromoon akka fakkeenya narraa fudhatuu fi feetummoo ittiin du'e oromoon akka seenaa ittiin na odeessuufidha. maal taate abshir galatooma ulfaadhaa baay'ee sin jaalladha sin kabaja rabbiin isin waliin haa jiraatu. nagaa naaf kenneera nagaa naaf kenne nagaa inuman qaba garuu otuma nagaa qabaadhu inni hojjetadha isan hojjetadhetu milkaa'uu dadhabee waan ameen galatooma keessaan na dubbisiin inshaallah yaa keessa kiyya bu'ee dadhabe bar keessa kiyya bu'ee dadhabe guyyaa kaleessa gaafa akaawuntiin kiyya gubatee fi guyyaa kaleessa madamiin ala koonnaa caala jettee waa hedduu dubbatte laa ilaa maal jedhee isinitti dubbadhare aniyyuu ana hin turre anumti kun ana hin turre hin bu'aa dhugaa baay'ee bu'aa ture natti dhaga'ama beektu ani waan xinnoof hin bu'u garuu gaafan keessi kiyya na miidhame hin bu'a. Inshallah darba hundumtuu akka ammaa kanatti nafu yoo rabbiin jee guyyaa tokko inuma darba. Guyyaa tokko darba. Galatooma ulfaadha. Namni nama waa namaa gochuu miti jechaanu si gargaara yaadaanuu si faana jira jechuunsaa. naaf gaariidha maal beektu dhugaa dubbatuu fi gaafa guyyaa jimaataa qabeenyi maatii kiyya erga gubatee ni beektu waggaa
waggaa tokko fixeera. Waggaa tokko fixe waggaa isaatu ji'a Roomaadaamii darbee jechaadha. Mucaan tokko kaleessa karaa himuun daawwale. Biyya Suudiin jiraa jee. Waggaa gaafa manni kee darbee giruuppii keessatti waadaa galeen ture. Otuma homaa tokko farkaan qabaatiin imimmaan kee argee waadaa galee. Hamma yommaa sana hojiin arganne garuu guyyaa kaleessa hojii tokko argadhee qarshii xiqqoo harkatti godhadhee akkaawuntii naaf ergimee waadaa koon ofirraa baasaa jedhe. Waggaa tokkoon booda na yaadate beektu. Namni namaa gochuusaa iyyuu miti. Nama ta'ee nama yaadachuunsaa namaaf yaaduunsaa namaaf gahaadha beektu. Naaf gahaadha. Namumti nama yaaduunsaa nama jaallachuunsaa siif jira jechuunsaa anaaf naa gahaadha. Baay'een dinqisiisadhe nama sana dhugaa dubbatuu fi waggaa tokkoon booda na yaadate Rabbi haraa manatti godha waan hin hojjetutti milkaa'uu isuu nan danda'a. Waggaa tokko turuu koof dhiifama naan jedhee waan ni jedhe dhugaa baay'ee na booshise. Justiin banaan jiru Justiin qabu umurii koon itti sirreessaanii akkaawuntiin kiyya narratti gubata jedhee yaadne ijoollee fi viidiyoo laayikii ittiin godhaa fi jedheeni akkaawuntii kiyya banee ture. Akkaawuntii kiyya seeraan ittiin banne ammaan kana itti sirreesseen Justii isinii bana inshaallah. Inshaallah Rabbi jira waa hunduma isaa keessatti. Galatooma ulfaadha. Rabbuma Rabbiin gaditti isintu na jabeesse Oromoo koo. Isinumatu na jabeesse yoo na nageessise malee ani nama irraa miti ture. Ani nama yoona kana addunyaa kanarraa irraanfatameeru ture. Isintu Rabbiitiin gaditti isintu na jabeesse nama irraa na godhe. Galatooma. Ulfaadha baay'ee sin jaalladha. Waan bu'aa ture na fakkaate mataan kiyya baay'ee na ukkube inshaallah guyyaa biraa wal deebina. Anillee hanga akkaawuntiin kiyya akkuma ibba seenuttu laayivii irra yoon seenu jedheen ture Oromoon seenii si faana jirra naan jedhanii jennaan hin seene malee abdii kutadhee ture waan Oromoon na jibbee akkaawuntii kiyya narratti gube waan na argaa hin feeneen se'e. Garuu Oromoon koo na jaallattu. Nama na jibbitu keessa jira malee warreen na jaallattanii lakinoo jaalala keessan na mul'isaa jirtu. Galatooma. Shahada maalin obboleessa kiyyaa eenyudha? Amantaan kan abbaati qaalii kiyyaan amantaan kiyya kiristaana. Amantaan kamimmoo qullaa deemee qaama kee mul'isi waan jiruun jiru. Waan hin shaashii hidhadheef yoo ta'e ani amantaa nama kamiyyuu nan kabajan jaalladha. Amantaan kan abbaati. Galatooma ulfaadha. So baay'ee tokko isin jaalladha. Baay'ee tokko isin kabaja Oromoo kiyya. Rabbiin isin haa kabaju. Warreen na jajjabeessaa ijoo jechaa jirtanis galatooma ulfaadha. Warreen dandeessan immoo akka diiwutii naa godhaa namoota biraan naa ga'a akka akkaawuntiin koon 130 na jalaa gubatee biraan naa geessisa lakkoofsa kee ergi haajee. Foolooyii si deebiseera keessaan siniif erga. Lakkoofsi kiyya sooshaal miidiyaa irra jira ture waggaa darbee feesbuuk irratti maxxanee ture yommaa Oromoon gargaarsa naa gochaa ture sana. Inshaallah. Waan natti dhaga'amuuf hin bu'a malee ani waan qaldiif hin bu'u dhugaa dubbachuu fi of jajjuuf otoo hin taane ani dubartii cimtuudha. Garuu gaafa natti dhaga'amu boo'ichi hanga nuuf ajjeesuu gaafettu natti dhaga'ama beektu waan tokko na dhaga'ama. Garuu nan obsa gaafa obsa koo irra darbu immoo bakka murtoo fudhadhu naan jedha beektu. Ayyee sinii deebisa foolooyii. Eessa jirta? Ani Dubaay jira. Dubaay jira Oromoo kiyya.